haala yeroo irraa dubbachuu deemna. Haalli yeroo irraa akkuma beekamu gaa jidduu kana namichi Abiyyi Ifinjuu Prime Minister Ifinjuu gabbaheeti gartee numaatu sabboonaa xiixaa ta'e gaalichi. Sabboonaa xiixaa ta'eeti bar numaatu seenaa Oromoon seenaa Oromoo qubee afaan Oromoo nama fideefaa Oromoon boora bareentu namni jaamu iltiraa jiru faa oo seenaa oo namichi seenaa numa beeka maasha Allah. Yabo seenaa Oromoo eessitti qaqqaree garuu seenaa Oromoo anka gudiina ta'e ka ajaa'iba na ta'e eessitti qaqqaree warri waa barreessu dhaqaa seenaa Oromoo irraa barreessaa dhugatti nama bareentu jaamuutu iltiraa jira. Milal doofaa doomaadha uggii jennu waan takka isiniin galu bar tulluu guulessoo malee kennaati jijjiga soo malee kennaati muyyaalee soo malee kennaa gurraa dhaamolee soo malee kennaa baale si gale gurraa dhaamolee soo malee farramaati asiin maal siin jaa asiin maal siin jaa bar waan boora na jaamu tokkootu iltiraa jira maasha Allah yabo seenaa Oromoo numa qorate gaalichi ammas wayii wanta Hayilee Fidaa qubee fide nuti Hayilee Fidaatis nuuf tokko Oromoo hayyuu Oromooti Sheekh Mahammad Rashaadis nuuf tokko hayyuu Oromooti garuu dhugaan jirtu viidiyoo miidiyuma OBN inni irra taa'u kana gaafa wayyaaneen harkaa qabdu san Sheekh Mahammad Rashaad irra taa'ee exactly miidiyuma inni irratti akkas jedhe maquma jijjiirame malee miidiyaan hin jijjiiramne bara televiziyoonuma boqqolloo kana irra taa'ee Sheekh Mahammad Rashaad Kabiir Abdullee Kabiir Muhammad Yaayaa si gale dhalataan carcaritti jedhee inni dubbatu si gale televiziyoonuma inni irra taa'ee Hayilee Fidaa jee kana irra taa'eeti qubee kana jedhamtu naa uume si gale si kana hunda nu barsiisaa ture kana hunda gaamee keessa babaanii ilaalla si gale maaliif hoggii qaallicha marmeela udaanii kutee marmeela udaanii kan inni ajaan uummata Oromoo balleessu kana qulqulleessuun dirqama keenyaa jechuudha saniifuu dhufne isin maal gootan sheer gootaniiti waliin gaggeessanii jechuudha akkuma beekamu gaa Oromoon bilisoomtee heje uummata Oromoo first over opinion boojiyamtuun wayyaaneen gartee barandarraa guurtee jaaratte bilisummaa uummata Oromootti himtu uummanni Oromoo bilisummaa jala mureessi riphee qabe silaa bilisummaa himuu qabu uummata kana uummata gartee aboonuti bilisoomne jijjiiramni dhufe jireenyi keenya fooyya'e nageenyi keenya fooyya'e poolisiin gartee sassaabbii gibiraa hundinuu fooyya'e daangaan keenya nuu kabajame please nun jeeqinaa jee ummataa himachuu qabaa jechuudha bilisummaa kana harkatu ummata malee sigale bilisummaa sirni sitti himuu jechuudha sigale kun doomaan gaa kutaa torba kutee markaatoo doktorummaa bitatee doktara ta'e waan kana gartee yeroo hunda nuti akka beekumsa qabne waan itti dhiyaannee beeynu jaawarilleen isinumaaf himaa ture jechuudha namichi beekumsa qabu irrina beekumsa qaba san gubbaan kiniina fudhata isinumatti himna siiqa kiniina fudhatee dhufa akka gootaa fakkaatee ijaba baasa hijibaan guyya tokkoon yoo tikireen ichi gakkaate albaatii qofoo guutu sigale bilisummaa tana silaa waan harkate kana ummata ka harkatu mootummaan kun gartee nageenya nuu kabachiise daangaa keenya nuu eeysise nageenya nuu buuse jireenyi keenya ka duraan qarshii 10 ture amma 20-30 galiin teenya akkasitti ol deemaa jirti saniifuu jijjiiramni dhufe ji'ee labsachuu qabu ummata sila ummanni garuu faallaa sanii maal labsachaa jira yaa rabbi eeysumaa tikiree sanitti sirnuma dabre san yaa rabbi tikiree gafne mallas zeenaa kun namni du'en galu akkamitti dhiifama gaafannaa jechuu jira sigale ummanni sigale tikiree jarjarree
bineensa Tigreen hiiteerra teessu, jaldeessa Tigreen hiiteerra teessu, wadala Tigreen hiitee fe'achuu jirtu hidharraafitti hiinee wadallii fi jaldeessi midhaan nu harkaa fixee jechaa jira uummanni. Faallaa sanii gabbeeti bilisoomne tanii jaa. Dhuga akka shayxaana bilisoomne yaa. Shayxaana jechuun ka dhiiga gannaqu, ka dhiiga dhugu, ka bultii diigu, ka ilmoo gudeechisu, ka mana barumsaa diisisu, ka gartee abbaa gadaa guutuu rashanu, ka hayyoota guutuu rashane, wallaaltota mana guuttatu. Sigale ka dardarri dalagaa dhabee gartee kara Suudii miilaan osoo deemuu qurxummii nyaatamu, kara Liibiyaa osoo deemuu gartee qurxummii nyaatamu. Amma lubbuun rakkiste addunyaa irratti lubbuu uummata Itoophiyaati. Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammii Tigiree qabi Oromoo Affaar Kambaataa Walaayitaa warrachi keessa jiru kanaa jechuudha. Lubbuu uummata Itoophiyaati tarakkiste. Bilisummaan baanan tanaa dhiiroo. Bilisummaan shayxaanaa tanaga. Maaliif shayxaanni hoggiin inni gammadu hoggii bultii namaa diigu, hoggii obboleessaa fi obboleettii wal lolchiisu, hoggii maatii gartee adda facaasu, hoggii ollaa adda facaasu, hoggii biyya adda facaasu, hoggii diina sii baay'isu gammadaa jechuu shayxaanni. Shayxaanaaf garuu bilisummaan tana ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu bilisummaan uummataa qulqulluun bilisummaan beekamtuun sun tami dursa namni nageenya argachuudha. Sigale. Nageenya argachuu bilisummaan dura wahuma qabdu sanaa nyaachuuf kan ichi kaayyatte wayin bitattee uffachuuf tan dhalte barsiifachuuf tan horte gartee itti fayyadamuudhaaf nageenya argachuu qabda. Bilisummaan duraa san ummanni bara amma lubbumaan jiraannaa gatiin nagayaa meeqanii bitannaa jechaa jira ummanni Itoophiyaa. Bilisummaa dhiisi sigale. Amma kun doomaan gartee Oromoo bilisummaa barsiisuu dhiisi. Ummanni Oromoo gartee bilisummaa isaa sirriitti beekaa jechuudha. Bilisummaan maaliin madaalamti? Galii ati harkattuun, jireenya sii fooyyeen, daangaa sii qabateen, nageenya sii bu'een, alaabaa dhaabbatteen, afaan keetiin tajaajilamu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e moo? Finfinnee har'a Amaaraa kennuu deemu? Diredawaa har'a Soomalee kennuu deemu? Tanaatu gartee Oromoof deebi'e moo? Tana Oromootu gartee qabeenya kana fayyadamuu eegale moo? Wadala gartee ifi ergatu ashkara gartee barandarra wajji guddatan kakkasaa ol guuratee uummata kana cafaysiisu. Sigale? Malee bilisummaan Oromoon harkatte tamime. Mee takkanaa himi gaafii Oromoo tan inni deebise takkanaa himi. Osoon jijjiga nama harka jirtuuti. Eertiraan teetii jaa. Barnamichi diina uummata Oromoo guutuu marsee Oromoo guutuu ayroonnaan waan uummanni Oromoo kun godhe. Qaallichi kun gaafa du'ellee akka sabni Oromoo kun nagaan arganne. Akka Oromoon gartee gaafa akkasii amma uummata Amaaraa kana maaliif wal amanuu dadhabnee akkana wal maddiyaan waan mililik dalageefi bir. Wanni qaallichi doomaan kun dalagu jiru akka namni Oromoon amanne aangorratti Oromoon amanne akka Oromoof diinni baay'atu san godhuutu gartee bilisummaadhaan rabbisatu. Arra Soomaleen dur abbootiin teenya keessa baqattee duskannoo godhattee aabaa warratti dubbachuu jirru tana jaarte qubee afaan Oromoo tana irratti hin barreessinu tana tan ittiin wal arrabsitan tana isinii uumte Soomaleen sun har'a harkaan hunfeetu diina nu godhe. Suudaan akkasii jechuudha. Keeniyaan akkasii jechuudha. Jabuutiin akkasii jechuudha. Eertiraan akkasii jechuudha. Keessoo gartee Walaayitaa fi Kambaataa fi namni hundummaa sodaafuusa malee yaa'oo duraayyoo Oromoon nagaa harkattee bar sabni guddaan lafa qabatee nullee nageenyaan nuu bu'a jennee yaadne idaan uummata nagaa buureessu jedhanii akka Oromoo yaadan akka ganaafillee Oromoon aangoo dhufuu hin dandeenye akka namni saba guddaa kanarratti abdiin horan namichi kun san dalageeti seenaa saba kanaa balleessu jira moo? Mee Oromoof hojjechuu jira keenya ilaala. San gubba yoom san qofa? Keessa Oromoo caccabsee jechuudha. Waan amma dirqiidhaan wali suphu jiru tan.
baruma tokko dura namni kun mana abaluu mana arsii mana harargee tiktookuma bar lafa seete tiktokuma mana arsii dayta mana harargee dayta mana wallaggaa dayta mana walloo dayta waliin jechuu eegalee jechuu ummata eengadda waliif du'uu ture wajjiin du'uu ture ummata abbootiin isaa harargeerraa ka'ee baaletti dhufee wajjiin qabsaa'uu ture baaleerraa ka'ee haga gartee khamiseen baatutti walloo wallaggaan wal keessa deemee waliin labsee wajjiin qabsaa'uu ture afaan godhee jechuu baalechuu dura keessa oromoo caccabsee yoo shawaa bira dhufee hay isini baalagisi jedhaniiti bar namni isinitti akkana godhata isiniitu qabeenyi horate abiyyi isin fayyada jedhanii nakkaani wayan isini jechaan akkana jaajaan sigale hoggi wallagga bira dhaqe bar isini biiroo guute wallaggi nama barate bakkayyuu isii jira jedhanii anduu bakka miin godha isiniif jechaan gaafe gatii kafalu jira jaan sigale yoo jimma bira dhufe an ilma keessanii an akkana ammaarreedha ammi tirkishoo yoo arsii bira dhaqe bar adaamaa isinii guute jaanii maarree jaanii shawaan tun isinin feetu wallaahi waanii nanaasa utana guutuu qaallicha kana haasa sigale akkana jeenna oromoo guutuu wal shakkisiisee fixe awwaluu abdiitiif shimallis waliin dubbisanii bar amma wajjiin dalagan si fakkaattee awwaluu waan birootti hima shiballisitti waan biroo hima adaanechitti waan biroo hima alamuu sime waan biroo himaa jechuudha keeysoo isaa tanaa'u caccabsee fixee jechuudha doofaan sigale bar namni bakka irraa dhufe tana jabeeffateeti gaachina godhatee silaa bakka biroo deemaa bakkuma irraa dhufe tanaa'u daakee fixee jechuudha sigale hagat akka gartee sangubbarraan koominiitii biyya alaa tana ta oromoo tana sigale sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaa kana gadhiiseeti sigale dachiisanii kan maal jeeti waadaa minaal baata sigale allahu aalam katabbii dhadhaa dankale sigale dhadhaa tokko dhufe biyya teenya allahu aalam jedha nama na nyaatu rabbii beeka jechuudha sigale gartee durummaa allahu aalam waada seeneetiif sigale koominiitii oromoo biyya alaa tana caccabsee fixee sigale haga kunoo oosaa birrii kafaleefi sigale oosaan ka oromoo kun maallaqa fudhatee jiran sigale ka amaaraa beey maganjee jalaatiti haga asitti gartee koominiitii oromoo hunda caccabsee instituushina gartee sabni kun ijaarratee gartee wanti kun narraahimi diyaaspooraan kun walitti hin dhufu hunda waan waloon qabnu hunda caccabsee fixee jechuu keessa seensise oromoo hangan takka daareessee bu'aan inni daareessitana wali guurree amma oromummaa diriirsu jirra jechuudha rabbii fi hayyoota keenyaa fi waba wajjin galannee haa ga'u waan kana gartee itti caccabnee godhu jirra jechuudha meemma saba kana godhuutu saba bilisoomsuu mee rabbi sodaadhu bilisummaan kanaan ibsamaame bilisummaan hayyuu lagattee doofaa maxxanfachuun ibsamaame bilisummaan ummata gibiraan gidirsitee buusaa gonofaatiin buusii milishaatiin buusii raayyaatiin buusii maaliitiin sigale tokkicha qabu gurgursiiftee ummata hongeessitee kun umma mindaa hojjettootaatu guutu ummata irra dabalu yaani jechuudha mindaa duraan mootummaan kafalta bulchaa godinaatiifis si kafala pirezidaantiis si kafalaa fi jechuudha sigale mee bilisummaan kanaa oromoon kanaaf qabsaa'e arrabar kadhalate yaa rabbi kamittiin gara deebee jechuu jira hagaraa jiru dhalachuu dhiisi kadhalate akkamittiin gara deebi'aa jechuu jira sigale hangas takka if jibbee jira bar namni sigale gowwaan udaan garaa ulfaatu gartee humna siyaa jette oromoon inni bakka ifii nyaatee quufee arabi mireet gartee baalee fi harargee kan hunda gurguree fi private jetti kennitee fi kanaan sossoa namicha dheengadda harree oofu ifii bilisoomee waan namni hundi bilisoome siyaa jechuudha bilisoome siyaa jechuudha bilisummaan garuu kanaan hin ibsamtu jechuudha bilisummaa aadaan ta'e guddaan kee keessa kabajaan qabne abbaan gadaa keessa sirraa rashana namoota gariin harkaan ka goobana daacee maarreeyyuu goobana daaceetii fi inni abbaan tokko adeema ilmaan mililik
ijoollee mililik kaduutee fi kajiruu wal galatoonfachuu jira. Goobanni daacee bar hagadaa diigee isa. Ka dhufee gadaa rashan yoo eenyu Abiyyimi. Obboleeyyan lamaan ka hangafaatiif ka qotisuu yoo wal galatoonfatan isin maal surprise taatan meenaa hima. Maal surprise taatan. Saniifuu uummanni keenya bilisummaa uummata Oromootti namni himuu danda'u hin jiru jechuudha. Uummanni waan harkatee fi waan dhabee tolchii adda beekaa jechuudha. Namni waan harkatee irra dhaabbatee bilisummaa madaala malee waan dhabee irra dhaabbatee kasaara madaala jechuudha. Meemma Oromiyaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wayyaaniin bulchiturra tartiiba qabdi moo ammarra tartiiba qabdi. Qaallicha kana baadiyyaan guutuun harkan jirtu baadiyyaa waboo keessa sosso'aa jira jechuudha. Namicha bakka dhaquu barbaade helikoophteraan dhaqee waraanaan naannoo sammarsee sigalee fira milishaa kanaa fi fira kaabinee kana walitti qabee akka waan uummata keessa deemee uummanni hundi isa jaalatu gartee itti horii haajaniin beekaa ijoollee kaabinee tanaa fi beera kaabinee kana wayaa bichuu jedhaniiti beerri kaabinee kana achirraa masruufni isaanii saffaramaa fi itti horiyaan sigalee bakka uummanni kan jaalata. Naamiin sakkareeyyaa fi faarsee bulaan kun biyya alaa tattaa'e. Hunoo laalaa gaa dhugaa lafarra jirtu wanni kaabbutaa jaanfaan kijiba uummanni kattiisa jaalata way jaansi galee. Diraamaa kana hunda uummanni harka baree jira. Saniifuu uummanni keenya yoo irraanfattan malee sigalee waan kana dursinee isin himne jechuudha. Dursinee isin himne. Namtichi kun Bahardaar baatii takka ozoon hin geenye hoggi sadiitti deebi'e Bahardaaritti. Sigalee. Wanni inni goobana juuf sirni darbe goobana daacee lubburraa jaalatan. Maaliif jaalatan? Ka abbaa isaaniitii wajji mililikii wajji dhaabbatee Oromoo cabsee kasaaraa har'a Oromoon keessa jirtu tana namni gartee lafa kaayee goobana daaceeti jechuudha. Warra gartee Itoophiyaa nuu jaarejuu kana warra Itoophiyaa nuu gadhaabe aadaa teenyaan bulu qabdi nuun bulu qabdi jee dhaadatu kana namni akka mataa ol qabatan godhe goobana daaceetii jechuudha. Warra sanbira dhaqeeti waan isin barbaaddan hunda isiniif hin godhaa jira. Please na deeggaraa jee miidiyaa isaaniirra dhaqee namni jalaa dubbatu dhabame. Beeyma ganjanii kushaasha nuti waan ati taate nu si beeyna dheengadda fuuteeti hiree amantii takka ollaa takka naannoon keenya walitti aanu ka amantii takka wajjin waaqa tokko ortodoksii takka jalatti waliin hoogganamnu wal nu ficcisiiftee wal nu qalchiiftee wal nu gudeechiftee lamuu nutti hin deebi'u jedhaniiti jalaa didan. Utaaleeti gartee eega jarri jalaa didan OBN irra dhufee jechuudha. OBN irra dhufeeti maal je seenaa nu barsiisuus bari nama Boorana jedhamuutu wanta jira wanta bulchuu ture Eeltiraa bulchuu ture. Amma maal godhuu deema way edaan boo tikraa Eeltiraa nu teenya jee akka uummanni Oromoo hoo jee jala ka'u ummata Oromoo keessa gartee onnee kaasu yaa siyaasaa nama beekta maasha Allah. Eessatti kan baratte siyaasaa jabduudha. Ummata kaafte kaa onnee ummataa kakaafatte kaa ummanni si jala kee kaa maasha Allah. Ummata aboonuma dammeeyfatee bira ummata. Wahuma qaban nama kaan jettee jaanjaartii si galee. Wahuma beeytu dubbatte si galee. Wahuma beeytu dubbatti waan hin beeyne silaa isaa fidde akka beekanii mana eeganii janiin waan hin beeyne isaa fiddee dubbatta silaa. Uummanni Oromoo bar amma gaafiin isaa bar gaafii lubbuun jiraachuuti bar waa'ee Eeltiraa dhiisii dirra dhawaa'uu dhabuuf deemaa bar uummanni Oromoo Finfinnee gatii kafaluuf tureewuu dhabuuf deemaa bar sigalee osoo jijjigaawuun dubbatin osoo muyyaaleen dubbatin osoon asoosaa dheengadda wallagga jala buluu turte tanan dubbatin nama birootii kennamte sigala osoo wallo guutuu ummata guutuu Oromoo fuudhanii namaa kennan wallo guutuu fuudhanii namaa kennanii bar lafaa fi ummatallee nuu didee falmatee wallo teenya je'ee jala rarra'u jira malee
wallo fuudhanii naannoo Amaaraatii kennan yoo si gale baale kana fuudhaniiti bar Soomalee kennan yoo gurraa dhaamolee faa guutuu ni beeytanii guutuu fuudheeti Soomalee kennan buyyaalee dabalii kana hunda akkasi kenna nuti immoo Oromiyaa jala kanaan ciraati haga tulluu guulediin fuudhee kenneeti magaalaa Harar tana adaree xiqqoo Harargee keessa jirtu tana babal'ifadhaa jeeni lafa asii babal'isaa Oromoo asii buqqisaa xiqqeessaa Oromoo maal jaa Oromoo hangaafte tana hay bal lafa takkaan dhagee haya baana dhageessiboo yaaboo lafa takkaa Eeltiraa keessa jira amma Eeltira godaanure Finfinnee dhiifnee Finfinnees dhiifnee Dirree Dhawaas dhiifnee waa hunda dhiifnee Eeltira godaannu yaaboo nama kakaafte kaa maasha Allah way nama kakaasuu nama beekte yaaboo bara ajaa'ibuma natti bara ani waggiin akka taa'ee viidiyoo laallu wanti kun gaafa san ija waanu qara'e moo sammuu teenya waanu qara'e moo waanuma akkanaa tana deeggaruu turre maaliif haasawni isaas salphachiise osoon aliif hin jenne baan jettu bara quraanni kun waggi qaramu bara aliif baataa jette qaraata amma aliif asuma dhiiftee baallee asuma dhiiftee saani jettaati dhayte namni silaa gaafii qeeroon kumaatamnitti osoo nama waa beeku taate Oromoos kakaafachuu dhiiseetuma caljeetuma maal godhani beekta waan namnitti isaan qeequ tana firraa deebisee fixa hattuu tana fuudheeti gartee itti gaafatamummaa jala galchee ergatee immoo nama jibbisiisee yoo qaqqalee ugana namni hattuu sagalee ta'u hin jiru hattuu tana fuudheetuma itti gaafatamummaa jala galchee alaabaa Oromoo tana fuudhee caffee Oromiyaatiin lallabu dhiifama jee hunoolaa alaabaa teessan gadhiisanii dhaabe daangaa Oromiyaa kana fuudhee fiinxaa saraaramu amma daangaa keessan ka dur isinirraa sarbame hunda hangaan tiyyaa sarbisiise hunda isin harka deebisee bal lafa takkaa jira ammallee lafti teessan kanarra guddoodha ilaa Eeltiratti isinii jira bahara diimaa isin daangeessa hey na wajji haa ozoojee wallaahi anuu asiin galaansii je kachi jiru dhiisi nutu warri biyya qananii kana jiru asii qananii tana dhiifnee gallee aduu san keessatti reefi keenya awwalamu doomaan ammoo asii joollee raayyaa guureeti haadha raayyaa milishaatti jaaree milishaan gibir as kenni jee haadha raayyaa ittisaa cafaqa ganda keessa ilmi immoo dirreerra jiraa beek ilmi dirree gatii kafalu jiraa beek galgala uggii dirqama raawwatee haadha saddawwal wayaarra milishaa aliyyi abalu kabbadeen tafarraan miitirqishoon bar milishaan dhufeenna tume yaa ilma kiyya jettiin haati kana dhagee haadha raayyaa ittisaa asii boochisa abbaa raayyaa ittisaa asii boochisa daangaa raayyaa ittisaa amma ijoolleen Harargee irraa dhalatte ijoolleen Baalee dhalatte ijoollee Gurraa Dhaamolee dhalatte ta koofiyaa diimtuu uffattee deemtu jira ta tulluu Guuleetti dhalatte ta Jijjiga dhalatte ta naannoo Harargee tan kan inni saamsisu jiru tan ta dhalatte ta raayyaa keessa jirtu jira yaaboo bara eegaati waraana kuttee yaaboo ati leenjirra jirta gaayii bar Soomaleen dhuftee Gurraa Dhaamolee fudhatte way Maarrillee fudhatte sigale jaanitti himan lafa ijoolleen tun irraa yaatee kursii isaa protect godhu jirtu tana saamsisaati sigale isin ammallee Eeltirumatti ol yaa'a jira sigale dooma waan beeku jechuudha sigale namni sila even warruma maatu magartee raayyaa ittisaa tanaafu kabajaa kennu qabaa jechuudha namni waa beeku sirni waa beeku sirni namaan hoogganamu wadallootii tanaa miti sirni namaan hoogganamu silaa nama isa tajaajilu raayyaa ittisaa jechuun nama lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne tana sii kenne jechuudha silaa maatiin raayyaa ittisaa kabajamu qabdu osoo nama waa beeku taatedha tana hunda warra gartee waan kana godhu hunda xaraydee silaa gatteessiftee namni guutuun akkasii siidhumaa jechuudha nagaumarraa asii Oromoo cafaysiisaa milishaarra jaartee cafaysiisaa gibiraan gidirsaa
sigale buusii milishaatiin gidirsaa san gubbarraan yoom buusii milishaa itti xiqqaatte kaan shiftaa akka faqqadaa sanfaa itti jaartee barama faqqadaa maallaqa bakkaan gayatee finfinnee taa'ee bashannanu jira mana meeqa jaarrate sigale kana hunda itti jaartee waboo gootee ummata zarafsiisaa sigale san gubbarraan tokkicha mirgasaa gaafate mataa keessa rashanaa jettee gartee qoree nageenya gaddabarsitee qoree nageenya nama isin afaan dubbate numa rashanaa jechaa mee ummata kamtu sii dhaabbata osoo nama tokkootu eeltiraa nama boorana jaamuu bulchuu ture jettee dubbachuu dhiisi jannataatu eeltiraa jira osoo jette eenyuutu qawwee sii dhaabbatee sii dhabu amma ijoolleen dillii Tigreen deengadda akkasii boojite namni 943 loluu jibbeeti si fakkaatte onnee dhabee si fakkaatte maal waan gatiin qabne maaliif dhumne jennamne harka ol qabu jira arra woboon kunoon jala seenaa laala akka wanni kanatti akka bishingaa kana walitti hammaaru jirti namni sirna kanaaf dhumuu hin qabu nuti itti himnee jira ijoolleen isin dirqiidhaan qabee milishaan isin geessu hoggi isaa wali qabanii makiinaanichitti isin buusan harkuma keessan ol qaba eenyu jecha gatii kafalta raayyaa ittisaa kadheengadda si dura qaamaa irratti bishooftuu keessatti girgiddaa jala rafu jira buraayyuu keessa hiraanchi hin deemeeti hiraanchi sanuu sadaqaadhaan namni biteetiif sigal tajaajila tokkoon alatti sadaqaa kadhachuu jira jechuudha harkirraa cite ha ijji beeyte ha miilli cite sanuu eenyuuf jecha kana taate jecha uummanni irratti tufaa namicha kanaaf namni gatii kafale tokko ha kabajaa qabu hin jiru ka isa gatii kafalchiise malee numarraa eegali anuma fa'arraa eegali warra dheengadda asii nutti iyyaa ture afaan nu banaa tureetu arra isa bira kabajaa qabu nuti ha gatii isaa kafale dhiise akkasuma raayyaan ittisaati seemtiin namni diqaalaaf gatii kafalee diqaalaan galatan beeytu ha gatii kafalchiise qofa kabajjise ansii himeetiin jira isinii himeetiin jira saniifuu ummanni keenya ilaaf ilaamee mari'attanii dhaabbattanii noo jechuu qabdan nun dhiisanii maarreen tahanii calliftuus du'u jirtaa bar calliftuus hidhamaa jirtaa bar calliftee duuti sirraa oolte calliftee roorroon sirraa baate lakkaati calliftuun roorroon si jabaatti lakkaati sodaattuun duuti si baay'atti wallaahi osoo guyyaa isi milishaan ilmaan keessan qabuu dhufe takkaa ollaa keessan qabuu dhufe osoo bakka takkaa hoo itti jettanii sodaadha agartee jaldeeyyiin tun isinii gad hin deebitu isinii sodaatu garti isinii hidhaa sodaatu garti wallaahi sodaattaniis bineensi kun sigale gabri akka dur gabroonfatu abbaan isaa gabroonfatu ture caalaa nama gabroonfata sigale waa takka kabajaan isinii cal jettaniif isin arkachuu ta'isan hin jirtu sheekotiin manzaraatiis bitamtee jirti qeensiin manzaraatiis bitamtee jirti abbootiin gadaa wanni jedhamu hin jirtu abbootii garaa qofa sigale tokkoon jiru afaan qabsiisanii jira mee dubbadhu jedhanii sigale yoo sodaattaniituma kan akkatti cal jettanii ta'isan taate namicha kana gabbartan taate wallaahi gatii tana caalaa isinii dhufuu ta'a dhumaatiin ganaan jalqabe yoo namicha kana daftanii bakka firraatti godhuu baattan booda warri haga warra rifeensa mana rifeensaa qabutti mana rifeensa dhiiraa cuftaniiti akka jirutti mana rifeensa dhalaa banuu teessan dhiirti xaragamtee dhumte sigale ans isinumaafin booda dhalaanis isin hin oolu eega dhiira fixee booda isinit deebuu ta'a sigale namichi daabloos jechuun irra macarrashaa sheexaanaa jechuudha hoogganaa guddaa sheexaana daabloos jedhanii sigale wanni baharri dhiigaa hatti yaa'u kun isaafumaan godhu yoo xiqqoo namni du'uu baate yoo namni wal fixuu baate yoo namni boohuu baate yoo namni buqqa'uu baate jiruun isatti hin toltu ni rakkata sigale ni rakkata
dhiigaan jiraata jechuudha. Kana isiniitu bakka firraatti godhuu qaba. Sirna kana no jechuu qabdanii jechuudha. No jettan jechuu baattanii mana teessanis isin fixuu ta'a. Dhufee isin fixuu ta'a. Yoo duutanillee du'a seenaa qabdu du'uu qabdanii jechuudha. Lakkii jettanii akka dhiiraa du'uu qabdan malee akka beeraa osoon iyyitanii osoon jettanii cal jettan iyyitaniis isin hin dhiisu barooddanii du'uu turre gatii isinii qaba jechuudha. Even ijoollee teessaniifillee lammii teessaniifillee fakkeenya taatanii jechuudha. Fakkeenya taatanii jechuudha. Sigalee. Namicha kana yoo isin bakka firraatti godhuu baattan namni tokko ha bakka firraatti godhu hin jiru. Waa'ee raayyaa hir'isa biyyaa kana isin raayyaa ittisa biyyaa jettaniin raayyaa hir'isa biyyaatiin jaani waa'ee kana osoon isaan waan kanan eegaliniin isinii barreessan break news oduu aamme kaade daabloos sheexantichi abiyyi finjuu wadallootii satti karoora kanaa gakkenne even poolisiidhaanuu yoo nama qabdee kan fiddu taate nama tokkotti خمامي سدي سني خفلا نمتي خما سدي سني خفلا جئتي قروركم به مليشانيس يونا ما فرفد كما فر يونا مشان فد كمشان أكست سني خفلا يعني وأدا سينني في جباسني جئتين إفكو بيسا جي سني متر لالتني يا أبو ربنا جا وي جتني دعاء يقول أولت لال الخرام من البوردو جارب نسي خرامان ولي وجهك معنا نهاية تخنا يقول ربي خدان ربي سكدتشا هركان اتخبتشا جا ورومو نقي ما يما يقول ربي خدتشا يا ربي نجابوس يتشان ما في الرادور كتمله تيسيت ما يا ربي نجابوس مالي في نبيوت ساعتو غرتي ربي فودي انغوت تنكنين بلاشت نبيون كله لبر نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصول لولو إلكن تنون دراجة بتبر ماليف نمك كسي جالة سن إرجما ساخن أكسي فدوسن خجبريل الترجت تهاسوسن ماليف بلاشو مت أنغو قريش الرافوديت تنكن وني بلاش إنجرتو جت هيك كان يسي ربي نتخنو دبيتي مثلا تخنو دندا غيرو وني بلاش إنجرتو خي مرجخيتي لولدو سبرسي سورة في سيجله ربي نبيوت خنوندك كسي جتي خبلشي سوتري وني أتي تجلجتي أركمتو wanni callisaan si dhuftu yoo jiraatte miskiinummaa qofaa jechuudha. Miskiinummaa qofaa jechuudha. Saniifuu loltee lolchiifattee mirga kee kabachiisu yeroon isaa ammaa jechuudha. Namichi kun onneen inni qabu Oromoo qofarratti kana hunda kafirra baase si nama sagalee sii ta'u qushaasha sakkaree iyyaa kanaan gartee هولي قرتي دراجة ويدي أسرها أجت خان تنان قرتي هيوخي قد كيسي سيفتي خرج لا يعطي أركتهم تو ويك أبصا باقي وي مارخي نيت أديرو نمني بنين سخنا جلس سكابي إر شيطاني نمسن الرانجر تقول إر شيطاني نمسن الرانجر وان أمرايا إرسا بيا خنا درواني نسنهم osoo duraan waan informationa kana fudhattanii itti qophoytanii maal ta'uu qabna jettanii itti mari'attanii hayyoonnini beeytonninis sila arra ummanni keenya akkatti rakkatu jechuudha. Kun amma gartee jalqaba an guyyaa filannoo saniin isinii dhaamee ture dhumaatiin gana eegaltii sigale dhumaatiin gana eegaltii dhumaatiin ganaanii hun jalqabne Geruu waan kana dandamachiisuu ka danda'u qararratti urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan namichi dhala ilma namaa irran kaayyan amma ijoollee xixiqqoo waboon akka walii qabdu macaacura tana inni irran kaayyan tanuma biroo leenjisee gaxoofaa jechuudha ilmaan isaatii miti dhiiga isaatii miti sigale waa takka nama gartee lubbuu namaa tanaaf namummaa huumaaniiti wanni jaamutatti dhagahamtu hin jirtu sigale aboo nagee buufne jarre dadhabne nagee buufne warra jiru akka taayee danda'a hunda hidhaan hidhannate akka jaawar hunda biyyaa adeemu sigale akka lammaa magarsaa hunda afaan qabachiise kun hin ta'u warra jiru sigale kun hin ta'u warra jiru hunda afaan qabachiise hoolaa qofa gartee suufatti uffisee gayyaas sigale amma
amma ajandaa sii godha gartee doofaa gartee shawaa keessa dhalte ka shawaa himatu kan goobana daacee faarsii jaan gabbee akka waan shawaan goobana daacee deeggartuu fakkeessuudhaaf hoolaa kaaniin ammoo maal jaani goobanni daacee kana nu godhee maarree baru oromoo wal lolchiisuu barbaada hanga duutu faarfadhu nuti goobanni daacee nuuf gantuudha dhumate wanni tanaa jecha gartee ati gartee tokkummaa oromoo diidee maal namni goobanni daacee miidhee xarage yoo jiraate ilmaan shawaati shawaa addunyaarra facaatee jirtu oromiyaa keessa facaatee jirtu kana namni facaase namni gartee beenu yoonii fi jaldeessi ollaa sii ta'e kan je'aniin sun goobana daaceeti kan mammaayisii haga ammaa shawaa keessa jiru ummanni dhugaa lafarra jiru miskiinni beeka waan kana sigale miskiinni beeka nutis beekna tanaa jecha oromoo wal dhabdu oromoo wal afaan deebitu takka hin jirtu kana ajandaa isin gabbaaftanii jecha atu ajandaan taane abiyyuu kagartee tiktookiin OBN'n EBC'n miidiyaa Itoophiyaan sun qabduun faarsee bulaan sakkareeyyaan riphee ololaan sheekotii manzaraatiin qeensi manzaraa tanaan if dhaadheessee gartee way qophooytanii bardhufutti hin jira maalitti hin jira nama 3,000 qofaatu taa'ee silaaluu ture hagam takka akka ummanni dimismissi godhe asirraa reject sin barbaannu haga ummanni jedhe dhageetti waan ati haasuytullee qaanqalloo kijibaa tanatti gannaytullee hin barbaannu haga ummanni siin jee kan silaa osoo nama waa beeku taate sigale dhiira garaa udaanii osoo ta'uu baattee dhiira onnee baadhattee deemtu osoo taate wallaahi hoggisiin aangoo gadhiisan silaana taate uf jee ummanni akka funyaan na qabachuuf sigale sin barbaannu si dhaga'ullee hin barbaannu jedhanii ummanni ajandallee si godhachuu dhiisee jechuudha. bara ati islaamummichi ministeeraati jechi ati jettu bara kabbaadii ta'uu qaba kabbaadii ta'uu qaba amma jaawar mahammad barniin dhufaa jaawar mahemmadiitu sirra ajandaa ta'a bara jaawar dhufuu dhiisi niin dhufaa isaatu sirra ajandaa ta'a sigale tiktok gaafa sheekka abbutaa afaan jaawarii wajji dhufan almost nama 100 laayiif kattaa ilaaluu ture sigale ati garuu kanaan dhaadheessite maaliin dhaadheessite hagam takka akka namni si tufe asirraa if laaluu qabdaa jechuudha asirraa if laaluu qabda sillee dhageeffachuu akka namni hin barbaanne asirraa if laaluu qabdaa jechuudha saniifuu kun sirna du'e wajji wanni gartee ciqiciqii goonuuf hin jirtu amma nuti ummanni keenya if qopheessuu qabdan osoo ati gartuu ilmoo teessu duraa fuudhanii deemuun hin qaban ati wallaahi yoo ati cal jettee teessee subajjeesan du'a seenaa qabdu du'u qabda milishaa dhufee ijoollee tee fuudhu poolisii dhufee ijoollee tee qabee waraanatti oofu sigale kaabinee fi kaadiree dhuftee gibira seeraan alaa sirra feetee si zarafuu barbaaddu yoo firraan dhoorkine adeeroo ka itti harti rakkatu katti cinqamu sii jechuudha nuti sagalee sii taane informeeshina sii finne kana sirra dalaguu deeman kana si godhuu deeman jenne sagalee sii ta'u sagalee san ka hojii jijjiiru si rabbiin rooba roobaami dachii khatti qotatee biqilfatu qotee bulaa bar waan nuti jennu tana yoo ati fuutee hojiitti hin jijjiiramne sigale piippiin jiidha tokko siin qabdu nama namummaa qabu jiidha sii qaba wanti namummaan qabdu gogaa bineensaa uffattee jirti sigale wanni duraanis gararraa ijaaramte garaasii guunnaan ilma namaan beektu ha garaasii dura dhaabbatu diina biyya diiguu deemu ha garaasiitii wajji dhaabbatu nama biyya jaaruu jechuudha piippii biratti hanganuma kaayyoon isii piippii jechuun oppiidiyoo kaleessaa piippii arraa jechuudha oppiidiyoon kaleessa waan isiin taate ni beekta nama akkam akka oppiidiyoo ta'u ganda keessan keessaa laala nama gartee dhalaa gudeedee rakkise ilma tartiiban qabne
takka ilma kararraa deemu karatti deemuun beeyne ka gosa isaatuun beeyne ka dhufeetuma nama bira dachii qotatu aboo kanuma nurraa kennaa jedhan uggii waraana kennaa jettee tikireen dhuftee nama rakkifte aboo kanuma nurraa kennaa nurraa ustu jedhan malee namni tartiibaa ilmi naamusa ka gandi barsiifate ilma abbaa beekan ilma haadha beekan tokko ka opiidiyoo seene mee ganda keessa atummaan laali namni waraana firraa kennan namni opiidiyoo ta'u namuma akkamii laali meeti arra warra santu aangoo qabatee kun namummaan qabu ifiifuu namummaan qabu duraanuu namaa gaditti jiraachuu ture sigale namummaa kanarra namummaa faayoo eeydee gartee teeyseeti gartee namni kun namummaadha itti dhagayamti gaaf tokko if yaadata jettee yoo kan eeydu taate sigale adeero tiiticharra marafa barbaadu jirta jechuudha tiiticharra marafa barbaadu jirta mirga kee kafalmachuu qabu si ilmoon tiyya lola gartee dhumiin qabne loltuu sigale dalagaa dhumiin qabne kadalagu durriyyee qofaa kashlabbee qofaa ay lolli nu gahuu qabaa hin barbaannu kadhumeewuna hammaduru dhumeewu namni taaziyaa nutti himen jiru hamadaa'e namni nu wal'aan hin jiru kalubbuun jirullee namni dawwalee wal nu qunnamsiisee hin jiru jettee ka ilmaan kee dura dhaabbattee dhoorkachuu qabu sihii jechuudha sihii jechuudha ummanni keenya dammeeyxanii wal dammeessitanii sirna kana yoo nuu juun baattan nama rabbillee sodaatu misirna namni takka maqaa fiitiif takka saba fiitiif takka rabbii fiitiif waa sadeen kanaaf waa dhabaa jechuudha opiidiyoon maqaan qabdu rabbiin qabdu sigale rabbiin isii garaasiiti garaasii guuttannaan saasit sigale waan ma sodaattu takkan qabdu jechuudha saniifu kana kafirraa dhoorkuu qabu nu gaya ka jechuun qabu sihii jechuudha ilmaan kee kaboru biyya jaaru kaboru paayiletii ta'u kaboru gartee injiinara tahee dildila karaa akkatti ati dhabdee rakkattu kana deeytuun karatti osoon wasaasayyaatanii duutu kana karaa kana baqaysee si ijaaruu ta'u barumsaan injiinaroota adda addaa kana kaboru waan inni ta'u hin beekne sigale kana gartee kursii doofaatiin eeguudhaaf yoo kan fixxu taate mirga keeti jechuudha garuu tanaan hin dhumini cal jettee teessuus numa dhumta du'a seenaa qabdu du'uutu irra si wayyaa ammaas namni haga piipii sodaataa hin jiru osoo isinummaan afaan tokkoon guyya tokko no jettanii wallaahi namichi kun ganamtii aangoo gadhiisa dhugaan isinii akkam akkana sototu jettan kanaan sigale ilma keessirraa ajjeese intala dhufuu ta'a intala oggii fixe yoo sii fi jaarsa kee walitti qabee maqalee si oofa achi dhaytee shuuroo horsitaaf jaarsa keetiif sigale haga hagasitti sirna sidhiisuu taa'u miti jechuudha sirna sidhiisuu taa'u miti kanaaf saniis kanoo jee yeroo urmii sirna kanaa gabaabsuuf dheereessuu harka eenyu jirti harka rabbiitiif harka kee jirti jechuudha harka kee jirti jechuudha ummanni keenya dhageessanii wal dhageessisuun dirqama san gubbaadhaan fi taxumura isinirra dheereessee dhiifama hayyoonnii fi woboon an dhaabsa isinumaaf hin dhaabu oromiyaa keessa nam tokko jechuun qabu oromoo yeroo hunda gara laafummaa kana dhaabu qabdi siyaasaa keessa wanni hin taane hin jirtu waan ni taha jettuutun taatu waan hin taatu jettuu sirratti taha jechuudha amma doofaa kanaatu kana taha jee eenyuu yaade gaafa sana qeeroo akkasitti humna qabdu ta tokkummaa qabdu tanaa diigamee kun gartee doofaa kana jala galee waa faarsee kun gartee afaan qabatee mana galee kun hayyoota kana jala tattaa'ee asii ciqciq jaajee kun gaara galee lola eenyuu waan akkanaa yaade hin jiru jechuudha oromoon ganaa harqoota gabrummaa lafa kaayyatti jeen namni hundi abdiidhaan eeguu ture siyaasaa keessa waan hin taatu yaanii taha waan ni taati yaaniitu hin taatu jechuudha waliigallee sirni kanaa ganaan jiru kanaa boodan jiru gaafati khireetis kanarra hamaan jiru jenneeti rabbiin kana caalu nuffite hunoo bineensa daabloos bakkatti dhiiga biyya guutuu dhugu nuffite
amma ka Afrikaa dhiiga dhuguu kan finne wanni isin gootan hayyoonni keenyaa fi waboon ammarraa itti qophaa'uun Oromiyaan harka keessan akka galtu harka keenya akka galtu sigale namni Oromiyaa irratti gartee akka dhufee wal irratti waliin haasa'u malee waan Oromiyaatti gartee akka nam tokkoof araarama hin qabaanne ammuma lafa haamuu qaba ummata illee ibsamuu qaba ummanni illee beekuu qaba ummanni isin loltaniif ummanni isin dubbattaniif kunillee beekuu qaba wanni qophaawaa jirtu sun as bahuu qabdi wanni keessaan dalagamaa jirtu tun as bahuu qabdi anqubaan qaba ummanni ni quba qabaachuu qaba sigale tataatu ni taati jee fudhata tantaanen taatu jee ummanni akka muma sirreeffatu ummata kana keessa hayyuun dubbannee jira beekaan dubbannee jira dhiira gartee loltee ni fannee jira saniifu ummata keenya kana hayyoonnii fi waboon gartee abbootiin qabeenyaa tartiiba qabdan hundinuu waliin dhuftanii waan as bahuu deemaa tanallee sigale akka tartiibaan gartee akkana nu harkaan baanetti lola xumuraa ta'uu qabdi lolli maqaallicha kanaan Oromoon loltu lola xumuraa ta'uu qabdi itti aansuudhaan kaadireef kaabineen keessattuu ijoollee raayyaa ittisaa tasirna kanaa wajji hojjechuu jirtan namni Abiyyi jedhamu kun nama lubbuu qabu akkuma kiyyaa fi keeti nama umriin isaa hisaabamaa jirtu boru du'aa iftaan du'aa rabbii beeka gaafa namni kun arra waan namni kun juu hunda yees jettanii namicha kana angurra jira jettanii waa hunda yees jettan yoo inni du'ee takka inni ari'amee namni biroo bakka inni jiru tana fudhatee waan arra isaaf jecha yees jechuu jirtan tana boru jijjiiruun isin dhibaa jechuu ammuma isa dura dhaabbadda akka nuti dura dhaabbachuu jirru kanatti no tun hin taatu jaa